Kana obboleessi kiyya kun ka argitu kun jechuudha. Idimee iji lamaan isaanii ijji isaanii lamaan argitu. Miyuuti godhan dhaabannaa taachuu warra ol galtan. Ijji isaanii lamaan ijji daa'ima kanaa lamaan hin argitu. Waan qaban daa'ima kanarra fixate abbaan kun jechuudha. Ilmoota na waan qabu fixatee ka'ee amma san keessaa waan kiraa manaa kan falatu dhabee miti waan nyaatee buluu miti kiraa manaa kan falatu dhabee manarraa gadere aniitiin ala galaa jechuudha. Barandaa namaa gala. Barandaa namaa jechuudha. Wallahi waan nyaatanii dhuguyyuu hin qabu tirraafii namaa hoteela irra deemee tirraafii namaa hoteela irraa nyaadhaan jedhan. Wallahi utuma tiktokii kana keessa deemu itti dhaqe malee namni natti fidellee hin jiru. Namni na wanna hidhellee hin jiru. TikTokii keessa doo scroll godhaa deemu mucaa kana laayivii baneetiin suuraa irra qabee akkanuma taa'u argee jennaan qalbiin na cabdee itti goree. Osoo abbaa kiyya taate yookaan mucaan kun obboleessa kiyya taate ka waliin dhaladhe taate bira lufaa waan jedhu wayitiin jechuudha. Dhalataa jimmaati. Jimmaan keessa dhalatanii jimmaan keessa guddatan. Nama tokko gargaaruun nama ta'uun gayaadha. Dirqama 100,010 gargaaruu miti. Nama 8,9 irra gargaaruu miti ammallee. Ka rabbiin nurraa dhaga'u ka rabbiin nurraa fuudhu. Nama takka gargaaruudhaaf namni tokko nama ta'uun bichaan gayaadha. Nama tokko gaafa gargaaruu barbaaddan jechuudha. Ammallee sadaqaa gaafa kennatu harki mirgaatu arguu hin qabu. Miti namni 1,000 miti harkumaan kan kee kun ka rabbii sii uumeyyuu arguu hin qabu jechuudha. Kanaaf nama 1,000 jira. Share godhaa yoo ofii gargaaruun barbaanne namni ni gargaaraani. Ka gargaaruu barbaadammoo 500 jetteen tuffatiin 1,000 jetteen tuffatiin 2,000 jetteen tuffatiin wal irra buutee rabbiin waan godhuuf isatu beeka. Taani ammoo du'aayii kadhadhaa fi warri hin qabne koomentii majala du'aayii kadhadhaa fi asirra baatanii hin qoosinaa. Ani wallahi akka waan abbaa kiyyaatiin miirri na dhagayama wallahi guys. Inshallah bakka dhafaatee homaa miti inshallah dirhama 200 nan dabarsaaf inshallah. Galatoomii Yasmiin tiyya qaalii ulfaadhu naa jiraadhu haadha tiyya. Thank you. Okay, asumaanu baay'een si jaalladha shi habibti. Naa jiraadhu haadha tiyya wallahi ulfaadha wallahi. Wallahi keessa na qabee waliin boo'ee warri hadha naa waliin. Assalaamu alaikum. Na gubbaanan tuffatanii naa bira dhaabattanii naa gargaartanii wallahi jasaan keessan jannatu firdoosi naa ta'u galatooma. Inshallah shi habibti guyyaa gaarii isiniif hawwa. Okay haadha tiyya. Hayyee. Oi lubbuun dubbatta maqaan kan kee Saaliyaa qaata seenteerta miyuutii irraa ka'ii dubbadhu miyuutii irra illee jirtu dubbadhu. Okay Mooza Arsii. Assalaamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Anillee jechuun akkaawuntiin kun kama isaaniitti gidayyuu argama. Akkaawuntiin kama isaaniiti. Kun akkaawuntii dhumti duwwaa 9 duwwaa takkaa kun ka isaaniiti. Jechuun yoo. Kun akkaawuntii. Okay, yoo ka isaanii ta'e ji'a hundayyuu ja'aan irra galchaaf inshaalla. Yoo ka isaanii ta'e dhaabbannaadhaan ka isaanii ta'e ji'a hundayyuu irra galchaaf inshaalla. Bilbilallee ni qabanii lakkoofsa bilbilallee haa bitanii fi borullee asirra fideen hamma wayini gargaarsanii guyyaa hundaan dhufanii lakkoofsa bilbilallee haa bitatanii nuukiyaallee ta'uu simiillee haa itti galfatanii itti bilbiltaniillee waan qabdaniini duuba irrallee rabbi isinii yoo laafisee jedhe gargaaruun fi ni dandeettan barbaachisa tanaan kun hadhallee simii fi silkiillee haa bitamuufi jechuudha. Yoo rabbi warri asirra ol ba'e kun dhugamaaf rabbiif jecha niyyatee waan hadha niyyate tana galchee fi karaa salphaa karaa bilbila isaaniitiin illee argachuu dandeettan. Amaanaa rabbi isinitti haa ta'u garuu wallahi rabbiin isin qabee jiraan. Asirra dhuftee haati faaxeen haa dhageettu namni 1,000 asirra Inshallah. jettee 10,000 hin niyyatiin rabbii kan keetiif jecha 1,000 qofa niyyadhuufi. Na argaa jecha 10,000 niyyattee kan hin galchineef irra 1,000 niyyatteef irra jirti jechuudha. Kunis rabbii keessan of gubba sodaadha. Akkaataa amantii keessaniitiin isin qabe abbaa keessan isinitti haa fakkaatu. Ilmootu ija irraa dhabe. Argitanii ilmootu agartuu lamaan irraa dhabee waan qabu ilmoo fixatee karaa gubbatti hafe abbaan keenya kun. Isinii galee barandaa namaa jiraata jechuudha. Hadha barandaa kaan bulaa boru barandaa kaan bulaa ilmoo tanaa waliin akkana jiraata. Amaanaa rabbii isinitti haa ta'u. Dubbadha. السلام عليكم. وعليكم السلام. أدو جلاسي مني ويبك سيراني تا أنجرو كوي بوليسك يا أول. نجرا أنا سمعتر جيت متى سمعلي يا رفاتي. وانو قد إلالي. لا غيرتا.
Eh. Mana nyaataa geessini. Mana nyaataa geessiniiti. Mana nyaataa deemaniiti. Nyaata haa nyaataniiti. Mana nyaataa geessini. Ishi waa ta'u rakkoo hin jiru ishee. Kama waan finna yaamanii nan biraa deeme. Afaan kaleessa buleen jira naan jedhani guys. Mana nyaataa geessini haa waa nyaatanii waliin deemi silkii akkanumatti qabiiti. Ayyee. Yalla waliin deemi. Waan fi risiitii irratti erganii. Lubbuu risiitii narra ergi fooloosi godhee jira. Yoom galchitaa firoosii? Wiixatan galchaa fi hadha waan hin danda'amneef wiixatan galchaa fi hanga galchuullee hin dubbadhu. Okay, ishi. Ayyee lakkoofsa isaanii dhaabbannaadha. Yoo arge ajaan gisee hundayyuu hin galchaaf inshaallah hanga rabbiin naaf fedhe. Lakkoofsa isaanii qabadha. Warri lakkoofsa daarektii barbaadanillee duwwaa 9 95 43 73 66. Lakkoofsa bilbilaati kun ammoo duwwaa 9 95 43 73 66. Lakkoofsa bilbila isaaniiti jechuudha. Mee maal godhu lakkoofsa jala kana barreesse. Rabbi jedha lakkoofsa jala kanatti barreessu na akkaawuntiin na adaba. Saaliyaa Duwwaa 9 kun maalirra deebi'a kun ogir jedhanii jala kana barreessaaran koomentiin argitanii isin. Lakkoofsi kun kama gir jedhanii jala kana barreessaaran kana barka biraati miti. Saaliyaan dubbattu ati. Okay, ayyee. Okay, dubbatiin gabbu. Okay, eenu namni biraa moozaa fixattee ati. Dua saja bertemu sedih. Dua, dapat tahu nama nenjer ya, nanti batu. Koi wala la, koi dubat do, koi dubat ta koi wala la. Bertemu sedih, torbatami sedih. Bertemu sedih, torbatami sedih, jatami torba, jatami jah Rabbi simbulchin kobai. Hola. جلديس جهدمي جه ربي سنبولشني إن شاء الله أتباكي دي قوستا أباكان كيتي خغرا قباجروكم بيلا دا كوتا تلي ربي جهدمي شان سنبولشني كوتو أنا وري موديتر أنا تكيني موديتر بعدتي زورو توكين إيه سجران جرابر كويا موديتر كي أنا دولي كي قلشا Rizko dubbat namni dubbachuu barbaadan banna taachuu dhiifama. Anaatu. Kabira barreessan lakkoofsa kabira barreessan jala kanatti warri koomentii cufuudhaafi nama niyyatutu koomentii barreessutti jira. Jara rabbiin sodaadhaan hadhiisaa hin gargaarinaati. Hin gargaarinaa namni rabbi laaffiseef haa gargaaru koomentii irratti hin barreessina. Rabbuma harkasitti uume ijasitti uumeessi qabe yaani. Rabbuma isinitti uume harkasitti uume ija argitee barreessa hartuu sanin si qabe jala kana koomentiin barreessin hadhiisa. Astaghfirullah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dubadha wa boleeyyanti warra gasira jirtan. Ada faatihaati jaba ko warra jala deemee nama qeequ kana rabbuu bira jira nama akkana kana rabbi irraa dubbata malee nuu miti. Osoo qeeqanii rakkoon qabu qeequmsi dantaa bar. Gizee anasi akkaawuntii himu akkaawuntii biraa barreessan. Lakkoofsa isaanii gizee himu lakkoofsa biroo jala kanaa barreessan. Mee mucaa ija lamaan hin qabne kanarra taa'anii abbaa keenya akkana jiru kanarra taa'anii namni qoosu maal jettanis. No akkaanti shoot godhanne jirra kama akirri duwwaa tokko kanaaf shoot godhanne jirra akirri godhanne walumaa galatti shoot godhanne kanuma. Namni akkaawuntii maqaan gosa hin taane galuu hin danda'u birriin akkaawuntii fi maqaan gosa wal fakkaachuu qaba. Badiru walumaa shoot goone kulo wanni isaallee maqaa tokko isaallee wajjumaan jechuudha. Walumaa shoot godhanne walumaa galatti ati jaba nama kana nama akkana kana rabbi bira jira rabbi irraa dubbata anillee inshallah
guyyaa takka gargaarree dhiisuu miti haga gaafa rabbiin as badda addunyaa tana gubbaa nu kaayee gabiyya ombaa jirru yoo akkaawuntiin kun ka isaanii ka dhaabbataa ta'e gizee mara isaanii irratti galchinaa fi irratti niyyannaa isinin jedha anillee gamanumaan hin galchaa fi waan galchullee hin himu gaafuma galcha bichaa risiitii si ergaa keessan fuula walirraa qabnaa fi walirraa hin qabnuun beeku walumaa galatti taatee jirti jajjabaadhu rabbi sirraa haa jaalatu boleetti fi goota fooloo si godheera habiibati jedheera toluu ulfaatu. Okay. Guys, tap godha koplinki godha. Tap fi koplinki godha nama gargaaru irratti share godha. Nama kuma takka dhibba takka hin jirtanii nama rabbi sileeraa fi gargaara ka dadhabdan amma koplinki godha du'aa godhaa fi tap godha. Sabboontu dubbadhu. Sabboontu. أول لا قوس بالبلا إنسانين هجتها إنه جتا نما إنه جتا ركين بوكي ردي بسافي فنا كم يسجين قلوف لا قوس بالبلا كون كم مثلا كأبني هجتها إنه جتا رأي مين نمني دندتني رب البلا يا لا guys نمني جل كرجتن والريكاردي كيسا كبدن إسنيه ما رب البلا فيه هي رتاي لا هي تنا قاعد تقولي إساني بربادان أول كيتي متي كيسان كان إنسان مساني وف مرة تدا ولي رالوفن no أنا ما شيء جوزي كوي banki kanu mambane mera kanu mambane mera mobile banking game bana mobile banking की माली बर्बाद मैसेज ने आज रात गलू मेरे कन्नु बर्बाद lagi pada guys deh warri jala kana jirtan la ko sa kana radda wala la dua sagal tamishan afur sadi torba sadi jati jabal jila sabaka dadi mana tembala mera Halo. dua sagal tamishan afur sadi torba sadi jata mija eket kun lakkof si kana screenshot godhadha account illee kana lakkof illee kana akkasuma qab screenshot yaa godhatan yeroo tokko screenshot godhadha hundi keessanuu iyyuu warri shakkii qabdan irra deebi'aadha. kura karakkanaan Sirraadha bar. lakkooti ni dura hin هذا فاتح السلام عليكم. خلاص أشيك أبي سلكين الرانا دربا بولي سكي. وعليكم السلام دبت له والجرة دبت له مي. أيوة إن شاء الله يو the time يرجعوا بعد بروق الشافي. ميكا قال كذا. دولار دبان يرجع إن شاء الله. قالتهم ميكا بجامك عليك يا كذا. كافين كبار فاتح. Gafat rakkoon qaba. Assalamu alaikum. Ajannuti mucaan kun yoo qarqara sirri argate carraa yaalamuu ni qaba. Carraa bar narviidha. Carraa yaalamuu ni qaba. Bar mallaqatti fixatan malee ilmoon kunis carraa yaalamuu ni qaba. Amma ilmoo irrayyuu isaanummaanuu barandama wayiituu kireeffataniitiin danda'amee namni waggaa takkaa irraa cufu jiraate Itoophiyaa yoo guddate kiraan mana 3,400 hin caalu. Waa waggaa takkaa irraa cufaniitiin achi booda rabbi yoon alaafise mubaarakin fadhii asliif halleeni kadhadhaa fi akkasa karaa saniin gargaaraniiti hedduu natti tola beektaa. Mucaan carraa yaalamuu ni qaba mallaqa dhaba malee. Yaa please mucaan haa yaalamu amma isaan gargaarre yoo isaan gargaarre irraa baanee mucaan haa yaalamu. Ijoollee daa'ima yoo akkana laallu carraan isaa Mucaan daa'ima ijoollee daa'ima walla santu qalbii na cabsee bar wallaahi qalbiin na rarra'e. yaa mucaan aga danteen gargaarre mucaa yaalla waan abbaa eega gargaarre irraa baanee kaan inshallah. Galatoomii yaa ulfaatu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Ana kan qurxummii dabalaa jabaat